Oromo. Akam jirtu Oromooti. Fayyaa nagee qabdanii namni xiqqaa guddaan namaa fi isaan mukaa fi citaadha. Jajjabaa fuudhiiroo jirtu inni asuma taa'ee fi harka laadhee bakka jirtanitti harka isin fuudha. Fayyaa nagee qabdanii nooraa bihaadha. Iko wawan daddabarfan na yaada yaada seenaa hangasuu sirba Ibrahim baadiyyaa tokkoon isin akeekama sagaleen tun ni dhaga'amtu dhiba sagaleen tun yoo dhaga'amtee takka barreessaa adil summaadha.
utaalchebeeku gaaramaa wallaala bilisummaa wallaala ilmi namaa haga gabummaa beeku bilisummaa wallaale dhaqi asitti Ibrahim baadiyyaa sirba kana gaaffii inni baasu beekanii Oromooti jedhee hadhaa noora bagana gaan dhuftan hin jedhura irra deebiitiin bakkumaan jiru sana taa'ee laaphee isin hundaan kafuudha hadhaa ulfaadhaa hin jirreessan beekana Ibrahim baadiyyaa gaafa sirba kana baase gaafa laal abdii bilisummaa Oromootii fi Aayifeelleen akka malee wal afuufuu turan sanii laala fardi bituu hamma utaalcha beeku saggaaramaa wallaala ilmi namaa haga gabrummaa beeku bilisummaa wallaalaa dubbiin tun amma dubbii amma dhaabbatu maal beekani gariin keenya hedduun keenya bilisummaa ammaan kana jirtu haala amma keessa jirtu kana akka gaariitti kan gammeessee hojjetu bilisummaa kana akka gaariitti qaama godhannee fifannee haliqimsinee isa hojjetu namoonni hedduu kaasirra rakkaa'uu hedduu kanadha. Ibrahim baadiyyaa gaafa sirba kana baasu Oromootu gamaa gamana ba'ee atakaaroo walirra dhaabaa ture jechuudha. Laal Haacaaluu Hundeessaa dheengadda hogguunii fi OMN biratti hafeera. Wanni ammaan kana jiru waa takkaan jechuudha. It is nothing but power struggles between brothers. Oromoota jechuudha. Diinni hin jiru laalama. Power struggletu jira jechuudha. Kana namni keenya akka gaariitti gad fageessee hubachuu qaba, beekuu qabaa jechuudha. Ergaa sirbaa biraan baay'ee. Oromoon kun bilisoomeetu jira. Gabrummaa waan yeroo dheertuu nurra turtee fi ammallee beekannee waan bilisummaan taatu hin beekinii jechuudha. Siigalee dubbiin kun immoo bilisoomtee jirti. Rakkoon ammaan tana jirtu atakaaroon aangoodhaa obboleeyyan Oromoo gidduutti deemaa jirti. Qoosaa tokkoon isin beekan. Qoosaa. Gaafa tokko beekte harraageessaa fi haamaraadha laa. Wal ta'an. Harraageessi walitti qabame haamaraan walitti qabame ta'etti wal ta'anii maal jaansee jara keenya amma booda nuunti kun waliin lollu laa. Nuunti simbirroo barartu. Waan sammii irra baruuti. Waliin lollu waan nuti goonu hiikaan beekta. Wanni nuti goonu yoo bineensa du'e argan raqa yoo arganne haamara isin cina nyaatan nutis warri harraageessaa cina nyaannaa jaanitu waltaa cina nyaanna gareen taaniif cina dubbiin dhumatti tolte warra daalliin geesse jaaniiti aanamma oduu deemaniiti jeedalloo takka tamaa deemtetti dhufa jeedalloo maduuti jeedalloon tun hafuurri xiqqitee duuf deemtisiin madaan akka malee qaama kanarraa tiitikii soso'aa bineensa biraati wajji qabsoo wal qabdeensaa duuf waa xiqquma hafeef gaala halawwattee jirti muka tokko jala taa'u jirti itti dhufa ammaan tana harkanne jaan jeedalloo nyaanni moo namuutu goorara lilliqeensoo eegala afaan mimmeeffachuu eegala harraageessinis haamaraanis amma akkasitti harraageessi maal jiru nuti mudhiirraa qabee haga mataatti nyaannaa jaa warri haamaraatoo
akka saanaan gaa akkuma madura wal taanetti nutis mudhii gadiin haga miilaatti teenyaa jira. Kana amma jeedalloon dhageetu jeetta qofa. Maaltu si qofachiisu gaana? Bara awwannii seejeen jeedalloon yaa'anidha. Bara awwannii see isi warri harraageessaa ciccimoo jajjaboodhaati mudhii gad nyaatanii seejeen maali foonii fi kana kanaatu jira mudhii gadi. Isi warri hamaraa mudhii ol nyaatanii seejeen haganuma jechuudha. Dhuga jettee kam harraageessee hamma dubbiin ati jette tun sirri jarri walitti qabatan. Gamaa gamana wal qabanii qabsoo wal qabanii wal nyaatanii wal daabarkeessanii wal lolanii dakkaa wal godhanii jechuudha. Gariin harraageessaa ni jiru. Gariin hamaraatis ni jiru. Hangi xiqqaan hafe oduu wal loluuti bakka sanii wal argee kute jechuudha. Jeedalloon fi ammaan tana hamaraa fi harraageessa jiru katattaa'u kan muka jala jirti keessee kana tokko kana nyaattee fixxee jeedalloo garaasii guuttattee fayyitee habsattee achirraa deemtee jechuudha. Dubbiin kun siigalee jira dubbiin kun. Hoop siigalee jira. Akkas wanni Oromoon tun keessa jirtu waan akkanaa fa'aa akkamtu hin taane ni siigaa adeemsisa. Gaqqabiti wadda kamale. Ajendaan mandaraan tana irraa dubbachuu fedhe waan cultural revolution jedhamu warra isa aadaa jechuudha. Namni Itoophiyaa kun aadaa dadhabbii aadaa boodatti haftuu takka qabnee jira jechuudha. Ta'uu jijjiirre malee fuula dura fuulla'uu hin dandeenye. Mee aadaalee keenya ta boodatti haftuudha jettan barreessuu dandeessan mee? Aadaa boodatti haftuudhaa jettanii si yaaddan. Ta Oromoon tun qabdu ta namni Itoophiyaa qabu jechuudha. Aadaa boodatti haftuu jettanii yaaddan barreessaanii. Achirra dhaabbadheeti waan takka fuudhee irraa waa ga'a. Cultural revolution. Mee barreessaa maal jettu jira Oromoon tun? Aadaa barreeffamni isin barreessitan hedduun naan dhufu taateellee immoo waan takka waan mul'atu tokko ka dhufeen maan fuudhaa. Mee aadaa boodatti haftuudhaa jettanii yaaddan. Xaafuullee barreessaame cultural revolution waan jaaniin fiduu feesisaa jiru waan amanuu fi waan kana laata. Barreessaame aadaa Itoophiyaanonni qaban ta Oromootis ta Amaaraatis hundumaa aadaa boodatti haftuudha fuula dura fuullaanee deemuurraa miila nu qabaa jiru jettanii waan yaaddan barreessaame. Sagaleen biyya sirriin jedhiro waan jee faarsu sirri jedhu. Sirri jedhamu kana. Okay, waan biraa barreessaa. Sagaleen tun of tuulummaa jee namni tokko akka malee waan dhugaati. Namni tokko of tuulummaa jee. Mee aadaan biraa ta'u barreessaame. Waan dabareetti dubbanneetti irraa booyaa oola turuu kana garta. Hinaaffaa jee obboleessa keenya tokko. Very true. Sagaleen dhageemtu diroo. Oh my God. Sagaleen tiitun hin dhageemtu jechuudha. Okay. Sagalee tana mee akkiin godhu deebiitiin bahee telefoona biraatiin seena dhiifama naa godhaadha. Stay tuned akkanumatti deebiitiin seena. Nu malee obboleessa keenya tokkos.